يو يفجر تبو الدليل أمر لا عذاب سنتو أبا عذابك إذا زلالة من إنتاتو قمتي باتا ويا ميكاف قرآن الرد جامعك ما نمني ربي تامن كموت برلا نسرا وار ربي وان كنت سنين وسو بدي براك أبو يو ربي جناك أبي شركي هندلقينين ذلك إذا زلالة من وار ويا كما قرون مسلمين درو ما سلامي أما قلبي ساخي إذا مسكالة ذران إيمان الراتي جرونغا Oh my god. Ama guyyaa qiyaamaa san namni hundi xiqqoo malan dhabamee ogusan. Akka kaafartootaatitti akka warra rabbii gaditti waan biraa gabbaruutitti azaaba keessa zalaalame hin ta'u. Inshaallah. Amma yoo no wanti an jee namni islaamaa Sirbituun immoo gagaruu jannatan seenti. Sirbituun jannatan seenti. kan dhaggeeffate hoo Ka dhaggeeffate ka sirbis santi warra dhaggeeffate itti kaasee mitiira. na ragatu jira galtanii ragatanii yaamma turi. Haya odeessi maaman. Lakkii badhu gabbaa. Ani waliftu miti maal na naga kan fade haseenu azaaba. Amma dura hin wallifne. Kan namaati sun qiyyaami. Nasra bara 1962 sa. San nasraa biraati malee nasraan biraan hedduu jira ban. Ani waliftu miti. Nasra bara 1962. Ani wallistu wallisne san warra biraati warra qiyyaa kun seenaa. Bara naati bisga Nasra bara 1962 kasun. Ani beekure walluma teettonaawu. Tina gaafi naati bis waa'ee irraa sin gaafannee Nasra bara 1962 bar waan hin beeku irraa hin simaamree ati ma ani waliftu na beektaa. gaafi naati bifnesi dibbimaa michirtindee. Nasra bara 1962 miti. Bara 1962 dhalattee ati. Sadi waan ati biftoo Nasra bara 1962 miti siin jedhu. Anjireetiin keera seeti akkam namni umri dila kana taasila. La hawla wala quwwata illa billah. Sadi waan ati Nasraan tasir bitasunnaa miti hin jenne. Atiitu sirbituun jannatan seentu Gaafi waan ati biftoo maal taate lubbuu gaafi naati bisga. Duba yeroo sanaatti nasraan ayyu guddoodhaan aan jechuu deemta guun umrii san si mirkaneesse. Ma anaa miti hin jenne sirbite miyyoon maammallee dibbii bichaadha. Wallahi ana akka of deetu inshallah. Hordoftoota kanarra maqaa biraarra keessa. Wallahi maamma kun hariifa agartanii wayne mucaa kana moo. Bara 1962 miti ati. Akkeettutti nu biratti haasaa jirtan seewaa nasraa miti. Didi jalaa jetti barfaame. Jaaboo gaafi keenaati bisgaasisaati isaati Nasraa Miti. Tanin dhaggeeffadhu kaasaa. Tanaa 1962 takkan dhagee karaa guutum kana jedhan. Haaya. Biyyoon sun gaafa sana qalloo akka mallaa tana hin gurguddatte malee. Sirba san dhaggeeffattee ati? Sirban dhageenye suuruma na argisiisan. Haaya odeessi. Fuula mana dhaabee ustaas. Khayrumaaf inshaallah. Nyaata tiramu. Hayyee saniifuu. Akkasitti 1962 walitti jedhani. Ogana ishee isa laalu dhiiroo ishuma santu muuxatee deebi'amu. Wanka itti dhagee dubartiin dullattiin dubra taatee muuxattee deebiti jannata keessatti hin dhagee malee taa duniyaa tana hin dhageenye.
Suleeka taate maal jechuun jirta? Sirba jaalattee. Wallaahi namichuun nama raggata akka. Ani obboleesso gaafa hiyyummaa keessa an ture isa noorri gaafa sana naaf jireenya gaarii keessan ture. Nasraa. Edan nasraan bara 1962 sana edaa wanni kanatti wanta gaddeeftee gaafsan hiyyummaa keessatti ishaan sirbita sun si osoo hin ta'in. Baqattummaa keessa turte isin gaafasiisan garuu anaa miti. Sirbisanii tolaan miti. Sirbitiin jannatan sirbitiin. Sirbitiin jannatan sirbitiin. Fuulli nu wayii wal fakkaata. Nagalchan. Tawbatte miti maashaallah namni tawbatte. Warri jannataana ol galchaa na gaafadhu. Deemsiree sanarra dhaqee ciisee achi namaa fi timira kana nyaaddu bishaan dhugu jaanii na raffisanan. Garuu dardara hin argattu malee. Hin jiru dardarichi hin jiru. Uummata akka hin argattu. Namni tokkoon if wajji fuudhee deema ajjeesee walumaan duuneetiin fuudhee deema tokko. Biyya nyaata kaasiin jala. Walumaan nu nyaatti malee boodanii kaanaan ilmaan gurra ilmaan nu nyaata. Ilmaan nu nyaata moo biyyee? Ilmaan nu nyaata moo biyyeen nu nyaata? Abo ibsaa bira dogongortee deemtee siisa ayyoo ta'e haayuu dhugaa maaltu nagaa galcheedhaan bisha. Ibsaa kamigaa kaboonni tokko meediyaa irra. Hin beekne gaafa